jalqabaatiin tuffii mootummaan Itoophiyaa qonnaan bultootaaf qabu irraa kan ka'e biyyattiin hanqina xaa'oof saaxilamuu Koongireesiin Federaalawaa Oromoo beeksise. Xaa'oo biyya keessa gala jedhamee yaadame keessaa walakkaan biyyatti akka hin galinii fi kan galees harka mootummaatiin to'atamee gatii qaaliidhaan uummata dhaqqabaa jiraachuu himee jira. Guutuun gabaasa kana Ayyaantuu Abdiitiin isiniif dhiyaata. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo waa'ee hanqinaa fi dhabamiinsa xaa'oo ilaalchisuun ibsa adoolessa 2015 baaseen hanqinni mootummoota Itoophiyaa guddaan waan haaraa kalaquu qofa osoo hin taane isa kalaqametti seeraan fayyadamuu dhabuu akka ta'e ibseera. Biyya uummanni irra caalaan qonnaan bulaa ta'e keessatti xaa'oo oomishaa fi oomishtummaa sanyii guddisu oomishuu dhabuu qofa osoo hin taane isa oomishamee gabaa addunyaatiif dhiyaate uummata biraan gahuu dhabuun hanqina guddaadha jedheera. Jeequmsa siyaasaa biyyattii keessatti mul'atuun walqabatee hanqinni baajataa jiraachuu fi deeggarsa biyyoota alaa argachuuf hariiroon biyyattiin biyyoota biroo wajjin qabdu laafaa ta'uu ibsuun rakkoon nageenyaa fi jeequmsi gara hundaan jiru dhabamiinsa xaa'ootiif sababa ta'uu akka malu ibseera. Xaa'oon muraasni biyya keessa jirus harka mootummaatiin to'atamee jiraachuu fi gatiin isaas hedduu qaala'aa ta'uun ibsameera. Xaa'oo biyyattii keessa gala jedhamee karoorfame keessaa walakkaanuu akka hin galin ibsuun lafti qonnaan bulaa xaa'oo waan baratteef xaa'oon alatti lafti oomisha baasuu akka hin dandeenye ogeeyyii garaagaraa mirkaneessaniiru jedhameera. Profeesar Mararaa Guddinaa namni beelee aangoota mootummaa nyaachuu danda'a. Akkasuma uummata beeleen maaliif waa'ee dimokiraasii fi badhaadhinaa yaaduu dhabde jedhamee gonkumaa hin komatamu jedhaniiru. Gama birootiin waraana biyyattii keessatti geggeeffamaa jiruun qabeenya uummataa meeshaa waraanaa bituu irratti qisaasaa jira kan jedhu dhaabbatichi waraana jiruun mariin hiikuun hin danda'amu taanaan rakkoon kana caalu biyyattii muudachuu danda'a jedheera. Waa'een xaa'oo rakkoo akka laayyootti ilaalamuu qabu miti kan jedhame yoo ta'u sababa oomishni midhaan nyaataa xiqqaachuutiin hongeen magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jedhin uummata galaafachuu danda'a jedhameera. Xumura irrattis bittaa meeshaalee waraanaa xiqqeessuun biyyoota gurguddoo garaagaraa irraa deeggarsa gaafachuunii fi xaa'oo biyya keessa galee jiru loogii malee uummataaf tamsaasuun rakkoo dhufee fi dhufaa jiru maqsuun barbaachisaa ta'uu ibsameera. Balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee naannoo addaa Burraayyuutti mudateen qabeenya irratti miidhaan ga'uun himame. Balaa ibiddaa adoolessa 2015 akka lakkoofsa biyyattiitti dhaqqabe kanaan manneen daldalaa 13 ta'an guutumatti ibiddaan barbadaa'u ogeessi qunnamtii uummata komishinii hooggansa sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee ibsanii jiru. Balaan ibiddichaa babal'atee miidhaa caalu akka hin dhaqqabsiisne tattaaffii taasifameen to'annoo jala oolfamuu eeruudhaan balaa kanaan miidhaan nama irra ga'e kan hin jirre ta'us ibsanii jiru. Oduma wal fakkaatuun abbaan taayitaa daandiiwwan Finfinnee sababa sigalafaa naannoo imbaasii Israa'el naannoo Magganaanyaa gara Lambaraatitti uumameen konkolaachiftonni naannoo kanatti imalan daandiin cufamee waan jiruuf karaa biraa akka fayyadamanii fi namoonni miilaan deemanis of eeggannoo akka godhan ergaa akeekkachiisaa dabarsee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa biyyattii keessatti waggaa kana dhiittaan mirga namoomaa hedduutu raawwatamee jedhe. Bara lakkoofsi Itoophiyaa xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaan mirga namoomaa hedduun raawwatamuu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdul Baastiin isiniif dhiyaata. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa biyyattii keessatti waggaa kana dhiittaan mirgoota namoomaa hedduutu raawwatame jedhe. Bara lakkoofsa Itoophiyaa xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaan mirgoota namoomaa hedduun raawwatamuu isaa komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen akeekee jira. Komishiniin kun haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa lammaffaa roobii kaleessaa baaseen walitti bu'iinsa tasgabbii dhabiinsaa fi haleellawwan gareewwan hidhataniin raawwatamu gidiraa fi sarbama mirgoota namoomaa biyyattii keessa sababoota ijoo ta'uun isaanii itti fufee jira jedhe. Bulchiinsaa fi mootummaa federaalaa hanga tokkoo keessatti gareewwan hidhattoota adda addaa waliin yaaliin nageenyaa taasifamaa jiru bu'aa jajjabeessaa kan waaraa fi itti fufiinsa qabu ta'ee osoo jiru kan galma ga'uu danda'u adeemsi iftoominaa fi hawaasa dhiibban irra gahee keessattuu dubartoota yoo hirmaachisee qofa jedha gabaasni kun. Dirqiin dhabamsiisuu gara jabina gocha namummaa of keessaa hin qabnee fi qaanessaan bakkeewwan hidhaa ifaa hin beekamnee fi akkasumas hidhaa seeran alaa fi abbaa fedhan qabanii hidhuu akkasumas mirga namummaa kan bu'uura akka barbaadanitti ugguruu fi kanneen biroo akka dhaabbatu komishinichi gaafatee jira. Gabaasni kun dhimmoota biroo furmaata tattamaa barbaadan jedhes akeekee jira. Sadarkaa sodaachisaan lubbuu namaa dhabamsiisuu miidhaa qaamaa fi gidiraa lammiilee nagaa Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti mul'achaa jiru gama bulchiinsa naannoo fi federaalaatiin hatattamaan qorannoon guutuu fi kan loogii hin qabne akka barbaadamu ibsee jira.
Gabaasni bahe kun akka bara baajata Itoophiyaatti baatii amajjii bara 2022 kaasee hanga waxabajjii bara 2023 gidduutti waan ta'e kan hammate yoo ta'u, madaallii waliigalaa haala mirgoota namummaa biyyattii kan of keessaa qabu ture. Gabaasichi fooyya'insa gaarii ijoo argaman, yaaddoowwan ijoo rakkoo mudatan akkasumas yaada furmaataa lafa kaa'ee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dhimma hidhaa Abbaay akkasumas rakkoo biyya ollaa Suudaan keessatti adeemaa jiru irratti Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliin mari'atan. Hooggantoonni lamaan dhimma hidhaa Abbaay, rakkoo Suudaan akkasumas hariiroo lamaan irratti mari'achuu Reuters waajjira pirezidaantii Masrii waabeeffachuun gabaasee jira. Guutuun gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyaata. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dhimma hidhaa Abbaay akkasumas rakkoo biyya ollaa Suudaan keessatti adeemaa jiru irratti Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliin mari'atan. Hooggantoonni lamaan dhimma hidhaa Abbaay, rakkoo Suudaan akkasumas hariiroo lamaan irratti mari'achuu Reuters waajjira pirezidaantii Masrii waabeeffachuun gabaasee jira. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaas hooggantoonni lamaan wal arganii dhimma waloo fi naannichaa irratti mari'achuu ibsee jira. Itoophiyaa fi Masriin keessumattuu hidhaa bishaan laga guddicha Abbaay irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtuun hariiroon isaanii muddama seenee ture. Biyyoonni lamaan Suudaan daangeessan rakkoo biyyi ollaa isaanii keessa jiru akka furmaata argatu gama ofiitiin carraaqaa turan. Jalqaba torbee kanaa walgahii waliin ta'iinsa misooma biyyoota gaanfa Afrikaa yookiin IGAD Finfinnee keessatti taasifameen humni nageenya kabachiisu gama Suudaan akka ergamu yaada dhiyeessanii turan. Kamisa har'aa immoo mariin biraa Masriidhaan qophaa'ee fi walgahiin biyyoota ollaa Suudaan jedhame Kaayirootti ni gaggeeffama jedhamee eegama. Marii kana irratti walitti bu'iinsa Suudaan keessaa fi dhiibbaa biyyoota ollaa irratti qabu karaatti dhaabbatuu danda'u furuuf qaamoleen adda addaa marii gaggeessaa jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliin Kaayirootti wal arguu ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsee jira. Pirezidaantii Isaayyaas walgahii IGAD Finfinneetti taasifame irratti hirmaachuu irraa kan oolan yommuu ta'u, garuu roobii kaleessaa gara Kaayirootti imalanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa pirezidaantii Abdul Fattah al-Sisi waliin Kaayiroo keessa yeroo wal argan yeroo dheeraa booda yeroo duraatii fi bulchaan Itoophiyaa akkuma waggoota 5 dura aangootti baaniin biyyattii daawwatanii turan. Itoophiyaan Masrii waliigalteerra osoo hin gahin hidhaan gamalixa Itoophiyaan ijaaramaa jiru bishaan guutamuu hin qabu jettus Itoophiyaan marsaa 3 bishaan guuttattee jirti. Baranaas yeroo afuraffaaf akka guutuuf jettu muummichi ministeera Abiy Ahmad dhiyoo paarlaamaa irratti yeroo dhiyaatan himanii jiru. Mariin hidhaa Abbaay irratti taasifamaa ture addaan citus Itoophiyaan marii kanatti deebi'uuf fedhii akka qabdu dhiyoo ibsitee jirti. Faallaa kanaatiin Masriin garuu osoo waliigalteerra hin gaamin mariin adeemamuu hin qabu jechuudhaan durumaa gaafataa turte. Dhimma hidhaa Abbaay irratti yeroo dheeraaf Itoophiyaa bira dhaabbataa kan turte Suudaan erga Albashiir aangorraa kan gara Masriitti callisuun isiin yaadatama. Baraniif uggura seera qabeessa hin taane fayyadama intarneetii irra kaa'e miidhaa asii jedhamu beeksisee jira. Ugguraan tajaajila intarneetii irratti baatilee 5 darbaniif kaa'ame kasaaraa diinagdee doolaara miiliyoona 140.3 ol, gabaa oomisha kallattii biyya alaa irratti kasaaraa doolaara miiliyoona 27.8 geessisuu fi namootaan 2,372 hojii dhabeeyyii taasisuu odeeffannoon kaardii irraa argame mul'isee jira. Rakkoo siyaasaa hordofuudhaan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee intarneetii addaan cituun rakkoo Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufedha kan jedhe giddu galichi. Intarneetiin addaan cituun isaa faallaa diimokiraasii fi guddina teekinooloojii dijitaalaa ta'uu ibsee jira. Dhaabichi Itoophiyaa keessatti ugguraan mootummaa waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa gurguddoo irratti kaa'ee bu'uura seeraa akka hin qabaannes ibsee jira. Tajaajilli intarneetii addaan cituun xiyyeeffannoo argachaa waan hin jirreef gatiiwwan mirga namoomaa akkasumas immoo mirgi namoomaa fi bilisummaa heera mootummaatiin eegaman mulqamanii akka jiranus eeree jira. Akkasumas addaan cituun intarneetii daldala ammayyaa irratti miidhaa guddaa geessuun diinagdee biyyattii yeroo irraa gara yerootti doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu akka dhabu taasisuus yaadachiisee jira. Itoophiyaatti gochi quunnamtii intarneetii addaan kutuun mirga bilisummaa yaada ofii ibsachuu fi odeeffannoo argachuu gufachiisaa akka jiru giddu galichi ibsee jira. Dhaabbileen siivikii tarkaanfii mootummaa bu'uura seeraa hin qabne kana mana murtiitti mormuu akka qabanis hubachiisee jira. Kana malees uummanni Itoophiyaa gocha tajaajila intarneetii addaan kutuu kana mormuu qaba kan jedhe giddu galichi uggurri kun akka ka'uuf carraaqqii mataa isaa taasisaa akka jirus eeree jira.
Abbootiin mana amantaa Ortodoksii Tigraay dhuma torbee kanaatti muudama Phaaphaasota akka gaggeessan beeksisan. Muudamni Phaaphaasota namoota 10 magaalaa qulqulluu Aksuumitti kan taasifamu ta'us eeranii jiru. Guutuun oduu kanaa Gammachiis Magarsaatiin isiniif dhiyaata. Abbootiin mana amantaa Ortodoksii Tigraay dhuma torbee kanaa irratti muudama Phaaphaasota akka gaggeessan beeksisan. Abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay jedhamu haaraa hundeessuu isaanis beeksisanii jiru. Manni kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa adda bahee akka haaraatti hundeeffame kun ta'umsi isaa kasata biraan salaam ta'us ibsamee jira. Haaluma wal qabatuun abbootiin Ortodoksii Tigraay Phaaphaasota muuduuf akka jiranis beeksisanii jiru. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tigraay adoolessa 16 2023 Phaaphaasota 10 muuduuf akka jedhu xalaa miidiyaaleef ergeen beeksisee ture. Muudamni Phaaphaasummaa namoota 10 kun magaalaa qulqulluu Aksuumitti taasifamuuf akka jirus eeramee jira. Kunis walqoodinsi mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufe furmaata osoo hin argatin tarkaanfii fudhatameedha. Jilli mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas tokkoffaan durfamu waliin qibxata darbee Finfinnee irraatii gara Maqaleetti imaluudhaan hooggantoota mana amantaa Ortodoksii Tigraay waliin marii taasisuuf yaalanis wal arguuf osoo hin milkaa'in deebi'uun isaanis ni yaadatama. Daawwannaan kun kan yaadame marii araaraa qulqulluu Sinodoosii Finfinnee fi mana kiristaanaa Ortodoksii Tigraay lola waggoottan lamaan darban naannoo Tigraay keessatti gaaga'ama guddaa geessisee ture hordofuudhaan hariiroo isaanii addaa citee ture gidduutti taasifamuu jalqabuuf ture. Hooggantoonni waldaa Ortodoksii Tigraay waraana duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti labsame deeggareera jechuudhaan Sinodoosii Itoophiyaa komachuudhaan hariiroo waliin qaban addaan kutuudhaan manni qulqullummaa salaama kasata biraan akka hundeeffamu taasisanii jiru.